Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha oduu taphoota torbee 20ffaa Pirimeer Liigii Oromiyaa simbiraan keenya oduu waliin ani yaadataa dhugumaati. Pirimeer Liigiin Oromiyaa torbeen 19ffaa Kamisaa fi Jimaata kaleessaa taphoonni shan kan gaggeeffaman yoo ta'u sirxii saambituu muka xurrii fi sabbataan morkattoota isaanii injifataniiru. Torbee 19ffaa liigichaan kilaboota qabxii walitti aanan kan walitti fidee kilabiin kubbaa miilaa saambituu galchii tokko fi duwwaan bulchiinsa magaalaa Gimbii injifate. Daqiiqaan idilee taphichaa goolabamuun daqiiqaa dabalataa 4 kennameen Jibriil Muusaa kubbaa fageenya irraa rukuteen galchii injifannoo saambituuf lakkoofsiseera. Tapha biraan dursaa liigichaa Diksis Jimmaa Abbaa Bunaa waliin morkii taasiseen galchii tokkoo fi tokkoon qixaan goolabuun qabxii walirraa qooddataniiru. Sirxiin galchii 2 fi 1 walisoo akkasumas muka xurriin galchii 2 fi 1 jajjuu sabbataan ammoo galchii 4 fi duwwaan ajjee mo'achuun injifannoo galmeessaniiru. Taphoonni torbee 20ffaa Pirimeer Liigii Oromiyaa dilbata boruu fi wiixata itti fufuun ni gaggeeffamu. Torbee 20ffaa liigichaan dilbata boruu sa'a 3tti sabbataa fi sirxiin waliin yoo taphatan waaree booda sa'a 7tti jajuun ajjee waliin sa'a 9tti saambituun muka xurrii waliin taphata. Wiixata dhufu waaree booda taphoonni torbee 20ffaa lama kan gaggeeffaman yoo ta'u walisoon Diksis waliin sa'a 7tti Jimmaa Abbaa Bunaa Gimbii waliin sa'a 9tti ni taphata.